Mariin qaamolee hidhatan wajjin godhamu ammas kan dhaabbatu miti mariin itti fufa jechuun Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmad dubbataniiti jiru. Himatamtoonni magaalaa Shaggar keessatti namoota dhuunfaarraa caasaa iikooloojii lafaa jijjiirra jechuun sobanii maallaqa saaman hidhaa waggaa 20 itti murtaa'e. Sochiin ispoortii biiroo dargaggoo fi ispoortii Oromiyaa fi biiroo fayyaa Oromiyaatiin qophaa'ee mata duree sochii qaamaa gochuudhaan fayyaa keenya haa eegnu jedhuun guyyaarraa gaggeeffamee jira. Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya jalqaba irratti kan dhaggeeffattan ijoo oduuwwaniiti amma immoo gara bal'ina oduuttiin isin ceesisa. TV waliifirraa oduulee isaatii kanaaf qindeeffannee kan isinitti himtuun Asaantii Mahammadii nu faana tura. Walga'iin idilee 14ffaa bara hojii sadaffaa mana maree bakka bu'oota uummataa guyyaarraa gaggeeffamee jira. Mariin qaamolee hidhatan wajjin godhamu ammas kan dhaabbatu miti mariin itti fufa jechuun Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmad dubbataniiti jiru. Girmaa Guddisaa dabalata qaba. Walga'ii idilee 14ffaa mana maree bakka bu'oota uummataa irra gaggeeffame irratti gaaffiiwwan mana maree bakka bu'oota uummataa irraa kaaniif Dr. Abiy Ahmad deebii laatanii jiru. Dhimma nageenyaa waliin wal qabatee mootummaan qaamolee hidhatan waliin mariidhaaf qophii ta'uu himuun marii marsaa lammaffaa Taanzaaniyaatti akka gaggeeffamu uummataaf beeksisnee turre garuu dhuma isaa uummataaf himuu hin dandeenye jechuun Dr. Abiy Ahmad himanii jiru. ወደ ታንዛኒያ ድርድር ስንጀምር ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ በግልጽ ድርድር እንደምንጀምር ተገልጿል። ድርድር ከጀመርን በኋላ መሪ ታንዛኒያatti yeroo eegallu ummata guutuuf mariin akka eegalamu ifa goonee jirra. Marii erga eegalle booda marii taasifameen yoo guduunfamu marii kana hanga kana milkeessinee jirra jennee ummata Itoophiyaaf ibsuuf waan tokkoyyuu dhiyeessuu hin dandeenye. ድርድር እንደምንጀምር ተገልጿል። ድርድር ከጀመርን በኋላ በነበሩ ውይይቶች ሲጨመቅ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ይህንን ነገር አሳካን ብለን ለመናገር የሚያስችል ድምዳሜ ላይ ባለመደረሱ ምንም ነገር ማቅረብ አልቻለም። ገረ fuulduraatii fi qaamoleen hidhatan qalbii horatanii seeraa fi heera biyyattii kabajuun mariif of qopheessuun marii gaafa eegalan ifatti uummataaf ni beeksifna jechuun simanii jiru. ወደፊት ልቦና ሰጥቷቸው የኢትዮጵያን ሕግ አክብረው የኢትዮጵያን ስርዓት አክብረው በውይይት አምነው ድርድሩ ሲፈጸም ደግሞ በግልጽ ለዚህ ለተከበረው ምክር ቤት እንዲሁም ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ ሪፖርት ይቀርባል። ገረ fuulduraatti qalbii horatanii seera Itoophiyaa kabajanii dambii Itoophiyaa kabajanii mariitti amananii mariin waliigaltee irra gaafa gahamu ammoo ifatti kabajamaa mana maree bakka bu'oota ummataatii fi ummata Itoophiyaaf gabaasni ni dhiyaata. ወደፊት ልቦና ሰጥቷቸው የኢትዮጵያን ሕግ አክብረው የኢትዮጵያን ስርዓት አክብረው በውይይት አምነው ድርድሩ ሲፈጸም ደግሞ በግልጽ ለዚህ ለተከበረው ምክር ቤት እንዲሁም ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ ሪፖርት ይቀርባል። Mariin gaggeessuun nurraa kan eegalee miti akka addunyaatti mariin qaamolee garaagaraa keessatti ni gaggeeffama. Mariin gaggeeffame jechuun ammoo waan hundaa walii galuu miti jechuun Dr. Abiy Ahmad mana maree bakka uummataatiif himanii jiru. ድርድር እያካሄዱ ነገር በሰላማዊ መንገድ መፍታት እዚህ የጀመርነው ጉዳይ ሳይሆን የዓለም ልምምድ ነው። ከሁቲም ጋር ብዙ ኃይሎች ንግግር፣ ውይይት፣ ምክክር ያደርጋሉ። ንግግር ማለት ውይይት ማለት ለመነጋገር በር መክፈት ማለት በሁሉም ጉዳይ መግባባት ማለት ላይሆን ይችላል። መሪ ገጌሳ ወልት ቡይንሳ ፉርማተ ኬን አሲቲ ከን ኤገለሜ ቆፎሶ ሂንታኔ ዋን አካዱኛት ቤከሙዳም ቢዮኒ ገራገራ ሁቲ ወሊን ሃስዋ መሪ ንገጌሱም ሃስዋ ጀቹን መሪ ጀቹን መሪ ከረሳቁ ጀቹን ዋን ሁንዳን ወሊገሉ ጀቹ ሚቲም ብዙ ኃይሎች ንግግር፣ ውይይት፣ ምክክር ያደርጋሉ። ንግግር ማለት ውይይት ማለት ለመነጋገር በር መክፈት ማለት በሁሉም ጉዳይ መግባባት ማለት ላይሆን ይችላል። yeroo ammaa kana keessatti uummata Oromoof kan barbaachisu qaama karaa nagaa fi dimokiraatawaa ta'een filannoodhaan aangoo kan qabatu barbaada jechuunis dubbatanii jiru. ለኦሮሞ ሕዝብ የሚያስፈልገው በሰላም በንግግር በውይይት አማራጭ ሐሳብ በማቅረብ የተሻለ ሐሳብ uummata Oromoof kan barbaachisu nagaan mariidhaan haasawaan yaada addaa qopheessuun yaada fooyyaa qabachuun filannoodhaan karaa dimokiraasii qofaan aangoo qabachuun danda'ama. የተሻለ ሐሳብ ያለው ሰው በምርጫ አሸንፎ ስልጣን የሚይዝበትን ዲሞክራሲያዊ ልምምድ ማሳደግ ብቻ ነው። walgahii mana maree bakka bu'oota uummataa guyyaa irraa taasifameen sababa hongeetiin lubbuun namaa darbe akka hin jirre Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmad dubbatan.
Gaaffiiwwan miseensota mana mareerraa ka'an kanneen akka qaaleensa jireenyaatii fi hongeen wal qabatan akkasumas dhimma hawaasummaa fi misoomaa irratti kaasaniif ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed deebii kennanii jiru. Hudii Musaa dabalata qaba. ከ2011 እስከ 2015 ኢትዮጵያ 9.9 ቢሊዮን ዶላር ዕዳ ከፍላለች። Manni marii bakka bu'oota uummataa walgahii idilee 14ffaa bakka muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed argamanitti adeemsiseeti jira. Qaaleensa jireenyaatii fi hongeedhaan wal qabatanii gaaffiiwwan miseensota mana marii bakka bu'oota uummataa irraa ka'aniif akkasumas dhimmoota hawaasummaatii fi misoomaatiin wal qabatee gaaffiiwwan ka'aniif ministeerri muummee deebisaa itti kennaniiti jiru. Miseensonni mana marii bakka bu'oota uummataa gaaffiiwwan garaagaraa ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediif dhiyeessanii kan jiran yeroo ta'u muummichi ministeeraa buuruma gaaffii miseensota mana marii bakka bu'oota uummataa irraa isaaniif kaafamaa tureen dhimmoota adda addaa irratti ibsaa fi deebisaa bal'aa kennaniiti jiru. Hongee kutaalee biyyattii garaagaraatti mudate jaamee wal qabate Dr. Abiy sababa gogiinsaatii fi hongeetiin biyyattii keessatti lubbuu lammii tokko akka hin bahin kan himan yeroo ta'u akka muummichi ministeeraa jaanitti hongeedhaa fi gogiinsi biyyattii mudate rakkoo sababa jijjiirama qilleensaatiin dhalate malee rakkoo sadarkaa addunyaatitti sababa gammoojjummaa mudate malee hongeen Itoophiyaatti mudate hongee mootummaan fidi akka hin taane muummicha ministeeraa ibsaniiti jiru. Sababa dhiibbaa jijjiirama qilleensaatiin sadarkaa idil addunyaatitti biyyoonni addunyaa teenya hongee garaagaraa keessummeessaa jiraachuu maqaa kan dhaan muummicha ministeeraa sababa dhiibbaa jijjiirama qilleensaa addunyaa teenya mudateen hongeen waggaa 10 irra deddeebi'ee mudachaa ture. Yeroo ammaan tanaatitti ammoo hongeen marsaan dhufuu adeeffate kun waggaa 7 deebi'ee dhufaa jiraachuu muummichi ministeeraa mana marii bakka bu'oota uummataatiif ibsaniiti jiru. Dhimmuma hongee Itoophiyaa keessatti miidhaa dhaqqabsiisaa jira jaamee kanaan wal qabate Dr. Abiy mana marii bakka bu'oota uummataatiif yeroo ibsa kennan hongee Itoophiyaa mudate hongee bara 1977 wal fakkeessanii haasa'uun sirrii akka hin taane ibsaniiti jiru. Muummeen ministeeraa hongee bara 1977 mudate seenaa Itoophiyaa keessatti hongee hamtuudhaa fi hongee lubbuu lammiiwwan hedduu galaafate ta'uu ibsuudhaan sababa hongee baroota dabran keessa kutaalee biyyattii garaagaraatitti mudateen ammoo Itoophiyaa keessatti lubbuun lammiiwwanii akka hin dabrin ibsuudhaan garuu jaan muummicha ministeeraa sababa dhukkuboota hongee fi beelaa wal qabatanii dhufaniitiin lubbuun lammiiwwanii bakka tokkotti dabruu akka maltu himaniiti jiru. Muummichi ministeeraa ibsa isaanii kana keessatti hongeen Itoophiyaa mudate hongee mootummaan fide waan hin taaneef akka meeshaa siyaasatti itti fayyadamuunis gaarii akka hin taane miseensota mana marii bakka bu'oota uummataatiif yeroo dhimma hongee Itoophiyaa mudate jaameen wal qabate ibsa kennaa turanitti eeraniiti jiru. Qaaleensa hir'isuudhaaf furmaanni waaraan carraa jiru hundatti fayyadamuudhaan oomishuudha kan jaan muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed qaaleensi daama rakkoowwan garaagaraa ta'us inni guddaan jaan Dr. Abiy Ahmed garuu hanga barbaannu oomishuu dhabuu keenya kan jaan bara kana hojii hojjetameenis qaaleensa jireenyaa biyyattii mudate gadi bu'ee jiraachuudhaaf gara fuula durattis hojiiwwan hojjetaman cimee kan itti fufa yoo ta'e qaaleensi jireenyaa biyyattii mudate gaduma bu'aa kan deemu ta'uu eeraniiti jiru. Furmaanni waaraan carraa jiru hundatti fayyadamuudhaan oomishuu danda'uudha kajee Dr. Abiy Ahmed qaaleensa jireenyaa Itoophiyaa mudate wal qabate mana marii bakka bu'oota uummataatiif ibsa bal'aa kenneeti jira. Gama kanaan jalqabbiin gaariin Itoophiyaa keessa jiraatus hojiin eegalame cimee kan itti fufu ta'a jaan Dr. Abiy Ahmed hojiiwwan namoota galii gadi aanaa qaban irratti xiyyeeffatuudhaan hojjetamaa jiranis babal'achuu qabu kan jaan Dr. Abiy mootummaan bara 2011 hanga bara 2015 qofa keessatti doolaara Ameerikaa biiliyoona 9.9 liqii biyyaalaa kafalee jiraachuudhas eereeti jira. Muummichi ministeeraa gaaffiiwwan miseensota mana marii bakka bu'oota uummataa irraa isaaniif ka'anii turaniif deebisaa kennaa yeroo turanitti ibsaafim deebisaa bal'aa kennuu ittuma fufuudhaan cabinsi dinagdee Itoophiyaa mudate furuun hojii yeroo dheeraa kan fudhatu ta'uu isaa eeruudhaan muummichi cabinsa dinagdee jaarraa hedduuf walirra tuulamee ture kana ammoo wallaanuudhaaf yeroo akka gaafatu ministeerri muummee ibsaniiti jiru. Cabinsa jiru kana suphuudhaaf ammoo mootummaan rakkoowwan uumamaatii fi dhibeewwan adda addaa turaniin hanga yaadame deemuu baatus hojiin hojjetameen ammoo jijjiiramni guddaan biyyattii keessatti dhufee jiraachuudhas Dr. Abiy himaniiti jiru. Qarshiin biliyoona 170 liqiidhaan kennamuu akka danda'amee jiru muummichi ministeeraa kan kaasan yeroo ta'u kana keessaa jaan harki 83 ol ta'u dhaabbilee
dhuunfaatiif kan kenname ta'uudhaafim qonnarratti hanga ammaatitti hojii hojjetameen bu'aawwan hedduun argamee jiraachuudhas kaaseetti jira. Humna qabnu qindeessuudhaan kana caalaa oomishuu nu gaafata kan jedhan Dr. Abiy Ahmad dinagdee biyyaa utubuudhaan oomisha fooyyee qabu oomishuun akka danda'amus eeraniitti jiru. Dr. Abiy Ahmad galii biyya keessaa ilaalchisee ibsa mana marii bakka bu'oota uummataatiif kennanii turaniin ji'oota 6 dabran keessatti galiin biyyaalessaa birriin biiliyoonii 265 walitti qabuun danda'amee jiraachuu kan himan. Kanas ammoo karooraan wal bira qabuudhaan yoo kan laalamu taate 98 akka ta'u ifoomsaniitti jiru. Haa ta'u malee jedhan Dr. Abiy Itoophiyaan dinagdee waliigalaa biyya keessaa irraa galii hanga isiidhaaf malu akka hin argatin eeruudhaan galii fooyya'aa walitti qabuufis sirna galii walitti qabuu ammayyaate biyyattiin diriirsuudhaan hojjetu akka qabdu akeekaniitti jiru. Muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad walgahii mana marii bakka bu'oota uummataa idilee 14ffaa irratti argamuudhaan ibsaa fi deebisaa gaaffiiwwan miseensota mana marii bakka bu'oota uummataa irraa ka'aniif deebisaawwan garaagaraa kennanii turaniin. Itoophiyaan hanga ammaatitti gama oomisha qamadiitiinis taanaan gama oomishaa fi oomishtummaa dabaluutiin hojii hin tuffatamnee fi hojii hiriyaa hin qabne hojjattee jiraachuu isiitis ifoomsaniitti jiru. ኢንፍሌሽን የብዙ ስብራቶች ድምር ውጤት ነው። ፕራይመሪሊ በመንፈልገው ልክ ማምረት አለመቻላችን ነው ችግር የሚያመጣው። የምንፈልገውን ያክል ካላመረትን ለመግዛት እንገደዳለን። ስንገዛ ደግሞ ዋጋውን እኛ እንወስንም፣ የውጭ ምንዛሪ እኛ እንወስንም። በዚያ ምክንያት ብዙ መዛባቶች ይፈጠራሉ። himatamtoonni magaalaa Shaggar keessatti namoota dhuunfaarraa caasaa iikooloojii lafaa jijjiirra jechuun sobaan maallaqa saamaa turan hidhaan waggaa 20 itti murtaa'ee jira. Taarikuu Baqqalaa dabalata qaba. himatamtoonni magaalaa Shaggar keessatti caasaa sirna hiikoo naannoo yookaan lafaa jijjiirra jechuun hannaan namoota dhuunfaa irraa maallaqa argatan hidhaa hanga waggaa 20 itti murtaa'e. Murtoo kanas kan dabarse naannoo Oromiyaatti mana murtii olaanaa magaalaa Shaggaridha. Haaluma kanaan himatamtoonni tokkoffaan Raankee Kaasayeefaa, lammaffaan Abuuna Ayyaanaa Gammachuu, sadaffaan Shuumii Masqal Gadaa, afuraffaan Alamaayyoo Gazzaanyi Damis, shanaffaan Guutaa Caakaa Hundee fi ja'affaan Dabalaa Raggaasaa Fufaadha. Abbaan alangaa Daayirektoreetii dhimmoota malaamaltummaa fi biiroo haqaa Oromiyaa himatamtoota seera yakkaa bara 1996 ba'ee keewwata 32 lakkoofsa xiqqaa tokko A fi B akkasumas labsii lakkoofsa 2007 malaamaltummaa ittisuu fi to'achuuf ba'ee fi waxabajjii bara 2015 himannaa dabalataa walirratti dhiyeesseera. Akkuma dhimmicha irratti ibsame himatamtoonni waldaan gurmaanii ofiifis ta'ee nama biraafis faayidaa hin mallee argachuuf jecha bara 2014 yeroo adda addaatti caasaa iikooloojii naannoo sanaa godina Oromiyaa magaalaa Shaggar keessatti akka jijjiiramuuf qaamolee qajeelfama kenname fakkeessanii hojjetaniiru. Kunis tarree himannaa keessatti caqafameera. Himannaan dhiyaate akka ibsutti abbaan alangaa namoota dhuunfaa irraa birrii miliyoona 4 ol yeroo argatan to'annoo jala ooluu isaanii fi qabeenya mootummaa kaarii meetira 3,000 tokkoon isaaniif lafa kaarii meetira 200 ni kennina jechuun raabsuu isaanii eereera. Himannaan himatamtoota irratti dhiyaate gara mana murtii erga darbee booda ragaa kakaa kennanii hordofuun abbaan alangaa ragaa dhuunfaa fi sanada adda addaa dhiyeessee jira. Manni murtichaa gochoonni yakka tarree himannaa keessatti caqafaman raawwatamuu isaanii mirkaneessee himatamtoonni akkaataa tumaaleetiin himataman ittisuuf murtii kenneera. Manni murtichaa yaada abbaa alangaa fi yaada himatamtoota adabbii salphisu eegee hidhaa cimaa waggaa 18 akka adabamu murteesseera. himatamaa lammaffaa ilaalchisee manni murtii hidhaa cimaa waggaa 16 fi ji'a 6 akka itti murtaa'u murteessee jira. Himatamtoonni lakkoofsa idilee sadaffaa hanga 6ffaatti caqafaman hidhaa waggaa 20 fi adabbii maallaqa birrii 20,000 tokkoon isaanii akka adabaman murtaa'uun ibsameera. Koomishinii naamusaa fi farra malaamaltummaa federaalaa waabeffanne. Somaaliyaatti lammiileen Itoophiyaa 7 qaamota eenyummaan isaanii hin beekamneen ajjeefamuu jiraattonnii fi qondaalonni mootummaa Somaaliyaa himan. Liyaa Taaddasa. Somaaliyaa keessatti yoo xiqqaate lammiileen Itoophiyaa 7 namoota eenyummaan isaanii hin beekamneen ajjeefamuun himame. Lammiileen Itoophiyaa 7 ta'an kibba Somaaliyaa naannoo Geedoo bulchiinsa Balaad Hawa jedhamtu keessatti gurraandhala 4,2024 hidhattootaan ajjeefamuu jiraattotnii fi qondaalonni mootummaa Somaaliyaa BBC'tti himan. Jiraataan magaalaa Moqaadishoo fi itti gaafatamaa hawaasa Itoophiyaa Somaaliyaa ta'aniif nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafatan haleellaa dilbata gaggeeffameen namoonni 6 ajjeefamaniiru jedhan. Dabalataan fulbaana 5,2024
namni biraa madaa'ee tures lubbuun darbuu himan. Namoota ajjeefaman kanneen keessas dubartoonni akka argaman himaniiti jiru. Waan nama gaddisiisu abbaa fi haati biraa ajjeefamanii daa'imman qophaa haftellee jirti. Maatiin miidhamtootaa hin dhageenye waan ta'eef hanga ammaatti hin awwaalamnes jedhan. Namoonni ajjeefaman warruma achi hojjetatanii jiraatanidha. Hakiimni hospitaala Balaadahaawoo maqaan isaanii akka heeramu hin feene reeffi namoota 6 hospitaalicha galuu fi lammiilee Itoophiyaa ta'uu himaniiti jiru. Dabalataan namoonni biroo 6 madaa'uun hospitaalicha galfamuu fi yaalamanii bahuu himaniiti jiru. Bakki ajjechaan kun itti raawwate Balaadahaawoo daangaa Itoophiyaatti dhiyoo kan jirtu yoo ta'u, bakki ajjechaan itti raawwate daangaa Somaaliyaa keessa ta'uu himan jiraataan kun. Manarra deemuun qawween ajjeesan garuu eenyu ajjechicha akka raawwate kan jedhu qorachaa jirra malee eenyu akka ta'e hin barrees jedhan. Qondaalli bulchiinsa Balaadahaawoo Abdirrashiid Abdii ajjechaa hidhattoota Alshabaabtu raawwate jedhanii akka shakkan BBC'tti himan. Lammiileen Itoophiyaa hedduun Somaaliyaa keessa kan jiraatan yoo ta'u, kanneen haleellaa kanaan ajjeefaman dhalattoota Oromoo ta'uu himameera. Jiraataa BBC'n dubbise uummata biyyoota lameenii walitti buusuuf yaadamee yoo ta'e malee sababa itti ajjechaan kun raawwate hin barrees jedhan. Waa'ee ajjechaa lammiilee isaarra gahee ilaalchisee mootummaan Itoophiyaa hanga gabaasni kun qindaa'etti ibsoomayyuu hin kennine. Erga Itoophiyaa fi Somaliilaand amajjii 2024 Itoophiyaan ulaa galaanaa akka argattuuf waliigaltee wal hubannoo walii mallatteessanii as muddamni biyyoota lameen gidduu haalaan dabaleera. Lammiileen Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Somaliilaand keessa jiraatanis sodaa fi yaaddoo guddaaf saaxilamuu himan. Ajjechaan lammiilee Itoophiyaa irratti raawwate sababa kanaaf ta'uu beekamuu baatus qondaalli mootummaa Somaaliyaa haleellicha kan raawwate Alshabaab ta'a jennee shakkinas jedhan. Taateen sun dilbata barii jala naannoo sa'aatii 9tti raawwachuu kan himan Abdirrashiid qaamoliin nageenyaa eegumsarraa deebi'aa turan sagalee dhokaasaa dhagahanii yeroo naannicha ga'an namoonni 7 ajjeefamanii argan jedhan. Itti dabalamuun Abdirrashiid gama eenyummaa warra ajjechaa kana raawwatan immoo warra yeroo hunda nama ajjeesuun beekaman shakkina. Ragaaleen hedduun shororkeessitoota Alshabaab ta'uu isaanii akeekus jedhaniiti jiru. Qaamoleen ajjechaa kana raawwatan kunniin amma yoonaatti hin qabamne kan jedhan qondaalichi gaaffii maaliif baqattoota irratti xiyyeeffachuun ajjeesan jedhuuf ajjechaan kun ajjechaawwan irra deddeebiin biyyattii keessatti mudatan irraa adda miti jedhan. Waggoota 30 oliif ofiin of bulchaa kan jirtu Somaaliilaand Itoophiyaaf ulaa galaanaa kennuuf waliigaltee wal hubannoo kan mallatteessite amajjii 1 bara 2024dha. Akka waliigaltichaatti Itoophiyaan ulaa galaanaa argattu irratti dabalataan buufata waraanaa ijaarti. Bakka isaa ammoo Somaaliilaand biyya ta'uu isheef adeemsa keessa beekamtii kenniti kan jedhu ture. Somaaliyaan ammoo waliigaltichi walabummaa fi tokkummaa biyya koo kan sarbeedha jechuun iyyatte. Erga waliigaltee Itoophiyaa fi Somaaliilaand gidduutti mallattaa'es Somaaliyaan michummaa Eertiraa fi Masrii waliin gootus haalaan dabaleera. Rakkoolee gurguddoo naannicha keessaa irratti yeroo dubbattu hedduu kan hin dhagahamne liigiin Arabaas dhimma kanaa rifatee balaaleffachuun Somaaliyaa waliin akka dhaabatu hime. Itoophiyaan muddama kana furuuf marii geggeessuuf qophii ta'uu himteetti. Gamtaan misooma biyyoota Afrikaa Baayigaad dhimmicha mariidhaan akka furamuuf gaafateeti jira. Sochiin ispoortii biiroo dargaggoo fi ispoortii Oromiyaatii fi biiroo fayyaa Oromiyaatiin qophaa'ee mata duree sochii qaamaa godhuudhaan fayyaa keenya haa eegnu jedhuun guyyaarraa gaggeeffameeti jira. Daraartuu Garbaa dabalata qabdi. Sochiin ispoortii biiroo dargaggoof ispoortii Oromiyaa fi biiroo fayyaa Oromiyaatiin qopheeffame guyyaarraa gaggeeffameera. Sochii kanarrattis hojjettooti waliigalaa Oromiyaarraa kan hirmaatan yeroo ta'u, kaayyoon sochichaas fayyaa qaamaaf eeggannoo gochuu akkasumas dhibeewwan daddarboo sochii ispoortii hojjechuun ofirraa ittisuu akka ta'e eerameera. Sadarkaa itti aanaa pirezidaantii qindeessaa kilaasteraa hawaasummaa kan ta'an obbo Abdul Hakim Muluu akka jedhanitti kaayyoon sochii kanaa fayyaa hojjettootaa caalaa cimsuuf akkasumas ilaalcha naannoo, ilaalcha siyaasaa, ilaalcha amantii gatuun tokkummaadhaan walitti dhufeenya akka qabaatan hojjettoonni ispoortiidhaan sammuun isaaniif qaamni isaanii dammaqee hojii isaanii sirnaan akka hojjetaniif gahee guddaa qabaa jedhu. Namni waliin hojjetu, namni garee uumuudhaan hojjeta, waltumsuudhaan hojjeta, qindoominaan hojjeta. Kanaaf ispoortiin immoo kana fida. Dhimmoota garaagartummaa uuman achi gatee walitti fidee tokkoomsa jechaadha. Jaalala uumaa kusoo hojjettoonni kan keenya mana hojii keessatti innaa hojjetanu hojii isaanii qulqullinaanis akka hojjetan ummata isaanii kabajaan akka tajaajilan ispoortiidhaan immoo qaamni isaaniis sammuu isaaniis dammaqee akka gahuum gochuudhaaf gahee guddaa qaba. Itti aanaa biiroo fayyaa kan ta'an obbo Darajjee Abdannaa dhibeewwan daddarboon namoota hedduu ajjeesaa akka jiruu fi qorannoon akka agarsiisutti addunyaarraa waggaatti yoo xiqqaate namoota miliyoona 57 kan ta'an sababoota dhibee daddarboodhaan du'aa akka jiran akkasumas biyya keenya keessatti dhibeewwan yeroo ammaa nama ajjeesan keessaa harki 52 dhibeewwan daddarboo ta'uu yoo dubbatan dhukkuboota kanneeniif kan namoota saaxilu ammoo sochii qaamaa gochuu dhabuu akka ta'e
himanii jiru. Sochii qaamaa gochuu dhiisuudhaan keessumaa sukkaarri dhiiga keessatti akka inni baay'atu godhaani sanarra darbee immoo coomi dhiiga keessatti garmalee baay'achuudhaan kan akka dhibee onneedhaaf dhiibbaa dhiigaadhaaf kan strook isa jedhamuu fi akkasumas immoo kaanseriidhaafis kanneen adda addaatiifis akka namni saaxilamu godha jechuudha. Kanaaf sochii qaamaa gochuudhaan dhibeewwan daddarboo hin taane kun akka isaan dhiibbaa namarra hin geenye gochuun hin danda'ama. Namni umurii kamittuu yoo sochii qaamaa godhe sukkaara dhagna keessatti hin barbaachifne baasuudhaan yookaan gubuudhaan nagummaa isaa fayyummaa isaa eegee jiraachuu danda'a jechuudha. Daayireektara ittisaaf to'annoo dhibeewwan waliigalaa kan ta'an obbo Darajjee Addunyaa sagantaan kun ispoortiin fayyaaf kan jedhuun kan qophaa'e yeroo ta'u asitti qofa osoo hin taane hawaasni naannoo Oromiyaa hundi sochii qaamaa akka amaleeffatu akkasumas sochiin qaamaa fayyaaf ta'uu beekee akka hojjetu sochii qaamaa gochuun barbaachisaadha jedhu. Akka Biiroo Fayyaa Oromiyaatti guyyaa 3 fi sagantaa kana qopheessineerra jechaadha. Caalallii dhiibbaa dhiigaa akkasumas immoo dhibeewwan sukkaaraa hawaasni biiroolee Oromiyaa keessa jiran hundumtuu guyyaa 3 iddoo kanatti caalallii kan akka inni gaggeessu of baree ofirraa ittisuu akka inni danda'u. Kanaaf immoo kan isa saaxilanis akka inni irraatiif qusachuu danda'u. Kanaaf kan isa saaxilan irra guddaa tokko physical inactivity kan jedhamu yookaan immoo sochii qaamaa gochuu dhiisuudha. Lammatammoo iyyuu waan adii sadii fayyadamuudha. Waan adii sadii yeroo jennu tokko sukkaara garmalee fayyadamuu, ashaboo garmalee fayyadamuu, cooma waan kana fayyadamuun dhibee kanaaf nama saaxila jechaadha. Itti gaafatamaa Biiroo Dargaggoof Ispoortii obbo Maatiyos Sobbooqaa akka jedhanitti akka Biiroo Dargaggoof Ispoortii Oromiyaatti namni kamiyyuu ispoortii hojjechuu qaba. Hojiin isaanii ta'anii hojjechuu waan ta'eef sochiin qaamaa akka barbaachisu himaniiru. Namni kamiyyuu ispoortii gaafa hojjetu gaddaa namni ispoortii hojjetu hin jiru, aaraa namni ispoortii hojjetu hin jiru. Namni kolfaa, gammadaa, taphachaa, wal dhiibaa, taphataa jechuunidha. Ispoortii hojjetan keessattuu immoo ijaarsa siivil sarvisii ammayyaawaa keessatti akkuma ergonomiksiidhaan hojjetaan bakka inni taa'u haala mijataa uumuudhaaf hojjetamu hunda bakka hojjetaan itti sosochii qaamaa taasisuu qabu, fayyaa isaatii fi socho'uu qabu, ispoortii hojjechuu qabu, mijeessuun immoo barbaachisaa akka ta'es Biiroon Dargaggoof Ispoortii Oromiyaa itti amanaa jechuunidha. Itti aantuu Biiroo Fayyaa Aadde Tiksti Tafarii sochiin qaamaa fayyummaa qaamaatiif, fayyummaa hawaasummaatiif, walumaa gala fayyummaa qaamaaf gahee olaanaa qaba. Kaayyoon sochii kanaas namni hundi hubatee sochii qaamaa akka godhu dhaamaniiru. Egaa nuti gaafa akka seektara fayyaatti guyyaa har'aa bifa kanaan hojii kana hojjennu akka inisheetiiviitti qabannee jechuudha. Seektarri fayyaa akkuma beekamu hanga sadarkaa dhaabbilee fayyaatti sadarkaa dhaabbilee fayyaa kan mootummaaf kan dhuunfaalee dabalatee jechuudha. Ogeeyyii fayyaa bal'aadha kan achi keessatti hirmaatee hojjetaa jiru. Isaanillee akka inisheetiiviitti qabatanii jechuudha. Yoo xiqqaate torbanitti yeroo 3 sochii qaamaa karaa ogeeyyii fayyaa seektara fayyaa keessa dhaabbilee fayyaa keessa hojjetan hirmaachisuu danda'een haala isaan hirmaachisuu danda'uun akka isaan hojjetan immoo carraa kanaan waamicha dabarsuuf hin barbaada jechuudha. Jaalatamoo daawwattoota keenya oduuleen sa'aatii kanaaf isiniif qindeeffannee kana gaammaa ture oduu isinitti himuudhaan kan isin faana turte an Asaantii Mahammadii qophiilee waliif TV hafan itti fufuu turtii gaarii.